osoo kaampaanii qabaattee qabxiilee garaagaraa lamarra dhaabattee bu'aa walqixa argachuu dandeetta jedhanii sitti himanii ni amantaa? Liineer piroogiraamingii keessatti kun ni danda'ama. Kottaa akkamitti akka ta'e waliin haa ilaallu. Max z is equal to 10x plus 15y subject to 2x plus 3y less than or equal to 12x plus 2y less than or equal to 10xy greater or equal to 0 dha. Gaafiin keenya kana jechuudha. Max z is equal to 10x plus 15y ka jennuun kun objective functionii keenya kaayyoo keenya sanii jechaadha. Itti aanee immoo 2x plus 3y less than or equal to 12x plus 2y less than or equal to 10xy greater or equal to 0 ka inni kuniin ammoo constraintii keenya. Constraint jechuun daangaadha. Bakkee waan nu daangessu sanii jechuudha. Ulaagaa keenya sani. X, Y greater or equal to 0 kennu nama constraint ta'e nan negativity constraint kennu sani. Gatiin X fi gatiin Y 0 ta'uu hin qabu ka jennu sanii jechaadha. Ishee amma solve gochuu jalqaba kun inequality nu jedhama nu kenname waan ta'eef gara equalitytti jijjiiruu qabna. Maximization in less than or equal to kennama, minimization ammoo greater than or equal to kennama jechuudha. Amma gara equality tti jijjiirraa achiin solve goonaa jechuudha. Jalqaba equation keenya ka jalqaba 2x plus 3y is equal to 12 x plus 2y is equal to 10 x y is equal to 0. Amma inequality irraa gara equality tti jijjiirannee irraa jechuudha. Amma immoo tokko tokkoon solve godhaa deemna. Gatii x 0 yoo goone gatii y meeqa nu ta'a? Gatii y 0 yoo goone gatiin x meeqa nu ta'a? Kan jedhu san tokko tokkoon ilaalaa deemna jechuudha. Amma equation jalqabaatiin jalqabna 2x plus 3y is equal to 12 equation jalqaba. Amma equation kanaaf x kiyya 0 yoo ta'e gatii y meeqa ta'a? Y illee 0 yoo ta'e gatiin x meeqa ta'a? Ka jedhu san laallaa jechuudha sirra. Amma equation kanatti 2x plus 3y is equal to 12 ka jedhu kanatti gatii x goonee 0 goonee ilaalla. 2 times 2x waan ta'eef x 0 waan ta'eef 2 times 0 plus 3y is equal to 12. 2 times 0 jechuun 0 plus 3y is equal to 12. 0 plus 3y jechuun 3y is equal to 12. 3y over 3 is equal to 12 over 3 ta'a. 3 cancel by 3 dha. Y is equal to 12 over 3 jechuun 4 dha jechuudha. Gaafa x kiyya 0 ta'u gatiin y meeqa ta'a? 4 ta'a jechuudha. Amma kan ta'an ammoo equation kanaan gaafa y 0 goonu gatiin x meeqa ta'a ka jedhu san barbaada. Gaafa y 0 goonu gatiin x meeqa ta'a jechuudha. 2x plus 3y is equal to 12 jedha equation 2x plus 3 times gatiin y 0 ta'e inni 0 is equal to 12. 2x plus 3 times 0 jechuun 0 dha is equal to 12 dha. 2x is equal to 12 over 2 dha. X is equal to 2 cancel by 2 taati. X is equal to 12 over 2 jechuun 6 jaha arganna jechuudha. Gaafa y kiyya 0 ta'u gatiin x meeqa ta'a? Jaha ta'a jechuudha. Equation jalqabaatiif maal arganne? Equation 2x plus 3y is equal to 12 jedhuuf pointii lama arganneerra. Pointii 0, 4 fi 6 0 kan arganne jechuudha. Amma kan ta'an ammoo equation lammaffaati. Equation lammaffaan x plus 2y is equal to 10 ka jedhu kana jechuudha. Equation lammaffaan isa kana. Amma kana gaafa akkuma jalqaba sanitti gaafa x 0 ta'u gatiin y meeqa ta'a? Gaafa y illee 0 ta'u gatiin x meeqa ta'a ka jedhu san laallaa jechuudha. Amma equation keenya x plus 2y is equal to 10 ka jedhu kana gatiin x 0 gijee ta'u 0 plus 2y is equal to 10. 0 plus 2y jechuun 2y dha is equal to 10. 2y is equal to 10 over 2 10 over 2 ta'a jechuudha. 2 cancel by 2 taati. Y is equal to 10 over 2 jechuun 5 shanii jechuudha. Gaafa x kiyya 0 ta'u y meeqa ta'a? 5 ta'a jechuudha. Kan ta'an amma mootu gaafa y 0 ta'u gatiin x meeqa ta'a ka jedhu san laalla kan ta'an irratti. Equation kanatti x plus 2y
is equal to 10 jedha. X plus 2 times 0 is equal to 10. X plus 2 times 0 jechuun 0 dha, is equal to 10. X plus 0 jechuun x dha, x is equal to 10. Kuyyoo marga maree gaafa waan kiyya 0 ta'u gatiin x meeqa ta'a? 10 ta'a jechuudha. Amma kana hojjennee jirra. Amma mootu boos equationii isaa walirratti dalagamu kana dalagnaa jechuudha. Taasisni isa san hojjennaa jechuudha. Saniif ammoo equationii lama qabna. Equationii tokko 2x plus 3y is equal to 12. Equationii kanaafi x plus 2y is equal to 10. Equationii kana qabna. Elimination method fayyadamnee walirraa hir'ifnaa jechuudha. Yookaan ammoo substitute goonee tokko tokko keessa galchinaa. Amma nu elimination dalagnaa waan ta'eef 2x minus x yookaan ammoo 3y minus 2y kun tokko 0 nu kennu qaba jechuudha. Amma kun asirraa nu kennu waan ta'eef equationii kana lamaan baay'ifne equationii jalaa kan akka inni wannoon isaa jijjiiramaan isaa wal fakkaatee wayita walirraa hir'ifamu tokko 0 nu kennuuf jechuudha. Amma 2 times x plus 2y is equal to 10. 2 times x jechuun 2x plus 2 times 2y jechuun 4. Y is equal to 2 times 10 jechuun 20 kana nu kenne. Amma equationii jalqaba kanarraa equationii kana hir'ifnaa walirraa 2x plus 3y is equal to 12 minus 2x plus 4y is equal to 20. Kanneen lama walirraa hir'ifnaa. Amma 2x minus 2x jechuun 0 dha. Plus in jirti 3y minus 4y jechuun minus 1y nu kenna jechuudha. Is equal to 2x plus 3y is equal to 12 minus 2x plus 4y is equal to 20 jedhu kana walirraa hir'ifnaa. 2x minus 2x 0 nu kenna plus 3y minus 4y jechuun minus y nu kenna is equal to 12 minus 20 jechuun minus 8 nu kenna jechuudha. Amma 0 plus into minus 1 y jechuun minus y ta'a. 0 minus 1 jechuun minus 1 nu kenna minus y nu kenna is equal to minus 80 dha jechuudha. Amma y is minus y over minus 1 is equal to minus 8 over minus 1 ta'a. Minus 1 cancel by minus 1 taatiin baddi waliini. Y is equal to 8 minus 8 over minus 1 jechuun negatiiviin baddi 8 arganna. Gatii y meeqa? 8 jechuudha. Amma gatii x tokko keessa galchinee equationii tokko keessa galchinee barbaanna. Equation ma jalqabaa 2x plus 3y is equal to 12 jedhu kana keessa galchinee haa ilaallu. 2x plus 3y is equal to 12 jedha. Gatii y hin qabna. 2x plus 3 times 8. 2x is equal to 12 minus 24. 2x is equal to 12. Amma equationii tokko keessa galchinee gatii isaa ilaalla. Gatii x barbaanna. Gatii y argannee jirru waan ta'eef 2x plus 3y is equal to 12 dha. 2x plus 3 times gatii y 8 waan ta'eef 8 is equal to 12 ta'a. 2x plus 3 times 8 24 is equal to 12 dha. 2x is equal to 12 minus 24 jechuudha. 2x is equal to 12 minus 24 minus 12 nu kenna. 2x over 2 ta'a. 2 cancel by 2 taati. X is equal to minus 12 over 2 jechuun minus 6 dha jechuudha. Amma pointii tan arganneerra. Amma pointiiwwan waan arganne kana asitti barreessina garanatti. Amma jalqaba A jedhee haa fudhadhu. Pointii jalqaba pointii taminni 0 4 fi 6 0 kana haa barreessu. 2x plus 3y is equal to 12 fi 12 irraa argadhe kana jechuudha. Pointii A jedhuuni 0 4 pointii A ta'u B haa godhu. B ammoo 6 0 haa ta'u. C haa jedhuuni C fammootu ka pointii x plus 2y is equal to 10 irraa argadhe kana haa godhu. Isiin 0
5 dha. D haa jedhuun ammallee point x plus 2y irraa 0 5 fi 10 0 argadhe waan ta'eef 10 0 haa godhu t. E haa jedhuuni E ammootu point amma argadhe kana gatii x minus 6 kun jechuun kan intersection irraa argadhe both equation irraa argadhe kana jechuudha. Minus 6 godhee y ammootu 8 argadhe kana jechaadha. Kana point kana akkanatti haa kaa'u. Amma point kanarraa giraafii akkamii ijaarraa waan jiru san gara giraafii haa dhufnu. San booda optimal solution isaa barbaanna jechuudha. Graafiin keenya akkana jira. Tokko minus 6 eessaa dhufte asitti yoo jenne gatii x keessaa minus 6 kun asitti qabna. Minus 6 isiidha. Gatiin x tokko 6, gatiin x 6 jechuun ammoo ka point b irraa argamu kana. Gatiin x tokko ammoo 10 dha. Gatii x 10 jechuun ammootu point d irratti ka argamu kanatu gatii x 10 dha. Ka biraa ammoo gatii x 0 dha. 0 jechuun ammootu asii jechuudha. Ka biraa ammootu gatii y ti. Gatii y 0 hin qabna. 0 jechuun asuma. Ittaansee ammoo 4 hin qabna gatii x ka point a irratti argamu kana 4 kana. Ittaanee 5 hin qabna gatii x ka point c irra argamu kana. Ittaanee ammoo 8 hin qabna ka point e irratti argamu kana jechuudha. Amma point isaa equation isaa waliin wal qabsiisaa deemna jechuudha. Jalqaba 0 4 ka jenneen kuni gatiin x 0 dha. Gatiin x 0 dha. Gatiin y ammootu 4 dha. Point san jechuun 0 4 jechuun point kana jechuudha. Pointiin tuni 0 4 dha. Ittaansee 6 0 ka jenneen kana gatiin x 6 dha. Gatiin y ammootu 0 dha. Kana jechuun 6 0 ka jenneen suni asii jechuudha. Ittaansee ammootu 0 5 ka jenneen gatiin x 0 dha. Gatiin y ammootu 5 dha. 0 5 ka jenneen suni isa kana jechuudha. Ittaanee ammoo 10 0 ka jenneen tura. Gatiin x 10 dha. Gatiin y 0 point kana jechuudha isin 10 0. Ittaanee minus 6 8 ka jenneeni minus 6 8 jechuun gatiin x minus 6 dha. Gatiin y isa kana jechaadha. Inni point asirraan argamu kana point bakka intersection bakka x fi point lamaan equation lamaan 2x plus 3y fi x plus 2y itti wal qaxxaamuran santu intersection isaaniitu point minus 6 fi point 8 ta'an isiillee wal qabsiifne jechuudha. Amma dura point kana haa jalqabnu. Point minus 6 8 jennuun jechuun x keenya minus 6 y keenya ammootu 8 dha. Pointiin tun pointii kamiin yoo jenne point intersection bakka equation lamaan 2x plus 3y is equal to 12 fi x plus 2y is equal to 10 jennuun itti wal qaxxaamuran san jechuudha. Pointii san yoo ijaarru pointii san jechuun pointii minus 6 8 jennuun tuni pointii kana jechuudha isin. Pointii kanatu pointii minus 6 8 dha. Pointii kana jechuudha. Minus 6 8 ka jennuun suni pointii kana. Pointii kanatu minus 6 8 jedhama. 0 4 fi 6 0 jechuun equation jalqabaa irratti argaman. Equation sun kamiin 2x plus 3y is equal to 12 fi 12 kana irratti argaman. 2x plus 3y is equal to 12 irratti pointiin kan pointii 0 4 fi pointii a kanaa fi 6 0 pointii b irratti argaman kuni ka equation kamiiti 2x plus 3y jechuudha. Amma pointii lamaan sana wal qabsiifna. Pointii kana jechuudha pointii sun. Pointiin kun kamiini ka equation 2x plus 3y is equal to 12 jenneen kana. Ka biraa ammootu pointii tana pointii 0 5 fi 10 0 jenneen tana. Pointiin 0 5 fi 10 0 equation x plus 2y irraa argamti. Equation suni kun asitti hojjenne 0 5 fi 10 0 equation x plus 2y jenneen is equal to 10 jenneen irratti argamti jechuudha. Equation kanaadha. Amma jara lamaan illee wal qabsiifna. 0 5 fi 10 0 isennuu kana. Equation kamiiti x plus 2y is equal to
10 equation kanaati jechuudha. Pointii sun. Amma bakka feasible region kenna barbaanna. Iddoon feasible region kennaa tokko asii 00 bakka jennuun tana takka ammootu bakka pointii tana jechuun 60 ka jenneen kana 60 ka biraa ammootu pointii tana 04 ka jenneen kana jechuudha. 05 fi 10 0 maaliif ittiin gallee isa jedhu san illee ilaalla. Isin itti nu galuu hin dandeettu. Amma garamitti dibamaa isa jedhu san maximization problem waan ta'eef gara gadiitti dibamaa jechuudha. Gara gadiitti dibamaa. As keessaa gara gadiitti bu'uu hin danda'a. Gara kwaadiraantii isaa gadi jiru gara negative positive kanatti gadi bu'uu hin negativitti bu'uu hin danda'a jenne hin danda'u. Maaliif nan negativity constraint kennatu nu daangessa x fi y kenna 0 ta'uu hin danda'u isa jedhu santu nu daangessa jechuudha. Kun ammootu iddoo isaan itti wal qaxxaamuranii unfeasible region jedhamu garanatti dibuu hin danda'amu jechuudha. Amma kuni feasible region kenna bakka kanaa jechuudha. Pointii kaminni pointii 0 4 point A jedhee haa fudhadhu B haa jedhuuni 0 0 C haa jedhuuni pointii 60 tanaa jechuudha. 60 pointii kanniintu bakka feasible region kenna bakka optimal solution kenna itti barbaannu jechuudha. Pointii 05 fi 10 0 ka x plus 2y is equal to 10 kana maaliif fudhannee jechuun keessan oolu maaliif fudhannee jenne gaafa equation keenya keessa galchinu equation pointiin kunniin lamaan equation keenya nu dhugoomsuu hin danda'u saniif hin fudhannee jechuudha. Saniif inni saniin ala jira waan ta'eef redundant constraint jedhama wannoon akkasii kun. Inni maaliif hin fudhatamne si jedhu saniif asitti galchinee haa ilaallu 2x plus 3y is equal to 12 ka jedhu kanatti galchinee haa ilaallu. Pointiin nuuf fudhatamin pointii C tanaa fi pointii D tanaa ka x plus 2y is equal to 10 jechuudha. Maaliif fudhatamni jedhu amma equation kanatti equation tokko nu dhugoomsan tokko nu dhugoomsanii lamaan wal bira dhugoomsuu qaban waan ta'eef 2 times jalqaba siinaa jalqabnu 0 plus 3y is equal to 3 times 5 is equal to 12. 2 times 0 jechuun 0 dha. 3 times 5 jechuun ammoo 15. 15 is equal to 12. Yoo jenne kun x guddaadha jechuudha. Kun waan hin danda'amu. Kattaan hun dhugoomsaa isa jedhu x plus 2y is equal to 10 ka jedhu gatiin x kennaa meeqa inni 0. 0 plus 2 times 5 is equal to 10. 0 plus 2 times 5 jechuun 10 is equal to 10. Amma kana hin dhugoomsa. Garuu kana waan dhugoomsine 05.05 ennutu fudhatuu hin dandeettu. Equationii tokko dhugoomsiti malee equationii lama wal bira nu dhugoomsitu waan ta'eef. 10 0 tanoo maaliif hin fudhannee isa jedhuufillee sunillee akkasumatti tokkoon dhugoomsaa tokko ammootu hin dhugoomsu jechuudha. Ishi 2x plus 3y is equal to 12 ka jedhu kanaan haa ilaallu 10 0 jechaadha. 2 times gatiin x meeqa? Gatiin x 10 dha. 2 times 10 plus 3 times gatiin y 0 dha. 0 is equal to 12. 2 times 10 jechuun 20 ta'a. Plus 3 times 0 jechuun 0 dha. Is equal to 12. 20 is equal to 12. Kunillee x guddaadha jechuudha. 20 12 wal qixaa miti. Amma equationii tokkoon dhugoomsaa tokko hoo hin dhugoomsaa ka jedhu x plus 2y is equal to 10 ka jedhu kanatti galchinee haa ilaallu. X'n gatiin x meeqa? 10 dha. 10 plus 2 times 0 is equal to 10. 10 is equal to 10. Amma equationii tokkoon dhugoomsaa tokko garuu hin dhugoomsaniifu hin fudhannu jechuudha. Inni equationii eessarratti argama isa jedhu ammootu pointiin lamaan sun maalirraa argamti isa jedhuu fi 0 5 fi 10 0 ka jennuun kun maalirratti argamti? Pointii x plus 2y irratti argamti. Saniifuu pointiin kun amma feasible region kennaan ala jira jechuudha. Pointiin akkanaa ka hin tuine ka jiraateef jiraachuu baatetti illee nullee fayyadnee nullee hin miine kun maal jedhama? Redundant constraint jedhama jechuudha. Amma bakki feasible region kenna bakka kana arganneerra pointii 0 0
0.04 fi 0.60 inni tanaa jechuudha pointiiwwan kana. Amma kanarraa akkamitti optimal solution keenya barbaanna akka jedhu san laallaa jechuudha. Amma optimal solution keenya isa argama jedhu san barbaanna. Optimal solution barbaadu dursa jalqaba equation teenya isii tana 10x plus 15y ka jettu sana jechuudha. Amma pointii 0 naa jalqaba. Pointii A kana naa jalqabnu 10 times A haa jennuuni. Gatiin A kennaa meeqa 0 fi 4 qabna. Gatiin x 10 times 10x jedha waan ta'eef 10 times gatiin A 0 dha. Gatiin x 0 10 times 0 plus 15 times gatiin y yommuutu 4 10 times 0 jechuun 0 plus 15 times 4 jechuun 60 0 plus 60 jechuun ammoo 60 jechuudha. Amma b haa dalaynu 10x plus 15y dha. 10x plus 15y gatiin b kennaa 0 dha. 10 times 0 plus 15 times 0 dha. 10 times 0 0 plus 15 times 0 illee 0 dha. Is equal to 0 dha. C kenna haa barbaannu. C ammoo C irratti illee 10x plus 15y jennaani 10 times gatiin x kennaa 6 6 plus 15 times gatiin y kennaa ammoo 0 dha. 10 times 6 jechuun 60 ta'a 60 ta'a. Plus 15 times 0 jechuun 0 ta'a 60 jedhamu 0 jechuun 60 jechuudha. Amma optimal solution kenna kan barbaadaa turre maximization problem waan ta'eef gatii guddaa san fudhannaa. Maximize profit irra dalagama waan ta'eef gatii guddaa san fudhannaa. Sanii fi amma optimal solution kenna isa lama ta'ee argame jechuudha. Multiple optimal solution jennaan. Optimal solution akkanaa kanaan maaliif gatiin guddaan kenna kan osii qabna asii 60 qabna asiillee 60 qabna jechuudha. Pointiin jalqabaa 04 jenneen pointii kanaa fi pointii C irra jirtu pointiin tuni 60 tuniin optimal solution dha jechuudha. Pointii lama gaafa optimal solution yookaan ammoo pointii lamaa fi lamaa ol gaafa optimal solution kennitu maal jennaani? Multiple optimal solution jennaan jechuudha. Multiple optimal solution. Multiple optimal solution jedhama. Yoo maal ta'u yoo optimal solution kenna tokko ol argamu. More than one optimal solution yoo ta'e multiple optimal solution jedhama jechuudha. Kana amma optimal solution kenna. Pointiin tunniin ammoo multiple optimal pointii taate jechuudha. Maaliif pointii lamatu optimal solution kenna. Optimal pointii kenna nu ta'e waan ta'eef jechuudha. Kanumaa akka biraa ammoo asirratti sararri x plus 2y is equal to 10 jennaan tun redundant constraint jedhamti. Maaliif nullee fayyaddu nullee hin miitu jechuudha. Asiin dhuftee feasible region illee nun taane yookaan ammoo dhiibbaa feasible region kenna irratti hin qabdu waan ta'eef sararri akkasii sunni redundant constraint jedhama. Sani jechuudha amma multiple optimal solution kana fakkaataa subscribe godhaa, like godhaa, share godhaa.